Akkam jirtu hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service egaa bara 2016 nagaa jenneetii nagaa itti dhaammachuudhaan bara 2017 baga nagaan dhufte jenneetii jirra. Egaa bara haaraas qeeballeetii jira. Dhimmoota ayyaana wal qabatanii fi kanneen biroos isin biraan geennu keessatti qophiilee garaagaraa isin qaqqabsiisaati isin faana turre jechuudha. Egaa guyyaa ayyaanaa kanaani egaa sagantaa addaa kanaatiin misoomaa fi ayyaana jechuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti imaluudhaan Booleen garamirraa eessa deemaati jirti misoomni Boolee maal fakkaata kan jedhu egaa isin daawwachiisuudhaaf qilleensa yaabbanneeti jirra. Egaa turtii hanga xumura qophii keenyaatti akka nu faana taasiftan abdiidha qabna isinis affeerra. Egaa misooma Boolee immoo waliigala nu daawwachiisuudhaaf sochii hojii kutaa magaalattiis ibsa nu kennuudhaaf hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaas nu faanatti argamani. Egaa Booleen eessarraa garamitti deemaatii jirti misoomni Boolee maal fakkaata ayyaanaa fi misoomni immoo akkamitti wal unatu waliin deemu kan jedhu nuuf ibsuudhaaf nu faanatti argamu jechuudha. Qopheessaan qophichaan Jamaal Kadirii hanga xumuraatti turtiin keessan nu faana ta'u jenna irra deebuudhaan ayyaana gaarii jenna. Egaa obbo Bariisoo Baqqalaa akkuma dursarratti isiniif ibse hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Booleeti namaddiitti argamani akkuma isin argitan kana. Egaa baga nagaan geessan obbo Bariisoo dursarratti. Tole baga nagaan geenya hundumtuyyuu. Tole egaa mee caaseffama gurmaa'insa kutaa magaalattii irraa haa eegallu. Gurmaa'insi kutaa magaalattii mee akka waliigalaatti nuuf ibsa dhimmoota bu'uura ta'an jechuudha. Tole akkuma amma kaaftani nu hundaanuu duraan dursee uummata kutaa magaalaa Boolee hundumaanuyyuu akkasumas immoo jiraattota hundasaa kutaa magaalaa kanaa keessa jiraatan baga ayyaana kanaatiin isiniin ga'een isiniin jaa. Akkasumas immoo kutaa magaalaa Boolee qofa osoo hin ta'in uummata bulchiisa magaalaa uummata naannoo Oromiyaa akkasumas immoo amma akka biyyaatitti immoo uummata Itoophiyaa maraan baga ayyaana haaraa kanaan isin ga'een isiniin jaa. Itti aansuudhaan kutaan magaalaa Boolee akkuma beekamu hundeeffamni isaa yeroo dhiyoo haa ta'uuti garuu yeroo dhiyoo kana keessatti yoo caaseffama mataa isii kan danda'e qaba. Kana wajjin wal qabatee kutaan magaalaa Boolee aanaa sadiin kan ijaaramedha. As keessatti zoonii 33 of keessatti qabatee kan ijaarame waan ta'eef aanaan sadeenuyyuu aanaa adda sharaaraa, aanaa gooroo akkasumas immoo aanaa dhakaa adii aanaa sadiin ijaaramee yeroo ammaa kaatitti hojiiwwan misoomaa, hojiiwwan siyaasaa, hojiiwwan inisheetivii hojii misoomaa keessatti hojiiwwan inisheetivii hojii nageenyaa olaantummaan karaa guutta'een hojiiwwan hunda kallattii hundaan hoogganee olaantummaa seeraa kabachiisee akkasumas immoo hojii misoomaa bara darbeerraa bara kana immoo karaa guutta'een hojiiwwan hojjetamaa ture kan mul'atu osoo hin ta'in kan fayyadamummaa keessatti uummanni irraa fayyadamaa dhufe waan ta'eef kanaaf immoo as keessatti keessattuyyuu hojiiwwan kana yoo hojjennu ga'een guddaan caasan hooggansi keenya uummata bal'aa jiddugaleessa qo'atee kan hojjechaa ture. Kanaaf kana hundumaayyuu bara kana keessatti sirriitti xiyyeeffannaan akkuma tanaan dura hojjechaa ture ammas as keenya jirra kan itti aanu immoo amma dabareen kan isin dhiyeessu ta'a jecha. Tole egaa obbo Bariisoo Baqqalaa akkuma isinis ibsitanii kutaa magaalaa Boolee hojii misoomaa waliigalaatiin sochii cimaas taasiseetii jira. Egaa seenaa duraan qabus jijjiiruu danda'eetiira qabatamaan lafarratti hojii mul'ateen sadarkaa akka magaalaatti kennameetiin kutaalee magaalattii jahan jiran keessa sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan kan inni xumure jechuun bara 2016. Kunis egaa hojii misoomaa lafarratti mul'ate madaallii taasifame giddugaleessa taasifachuudhaan egaa hojiilee lafarratti mul'atan keessaa egaa iddoon amma itti argamnu kun iddoo adda jaboo jedhamudha. Egaa iddoon adda jaboo kun keessattuu daangaa egaa gandoota baadiyyaatti fi magaalaa walitti fiduu keessatti iddoo gahee olaanaa bahatu xiyyeeffannoo mootummaanis keessattuu qonnaan bulaaf kenne qabatamatti hiikamaatii akka jiru kan itti mul'ataatii jirudha jechuudha. Kanaan alatti immoo isin dhimmicha irratti ibsa nuuf kennitanii mee iccitiin milkaa'ina keessanii maali? Kanarratti wanti waliigala akka kana geettan akka milkootan isin taasise maalinni obbo Bariisoo? Tole galatoomaan ja'a. Sagantaan kun yoo qophaa'u gara tokkoon misoomni akkamitti geggeeffamaa jira.
misooma giddugaleessa godhannee ammoo ayyaana wajjiniin akkamitti wal simsiifna. Akka magaalatti haa ta'u akka kutaa magaalaa Booleetitti hojiiwwan bara darbe kan hojjetan milkaa'ina guddaan kan xumurre ta'uu isaa asumaan sirritti ayyaana kanarratti hawaasni kana daawwatullee asumaan sirritti karaa guuteen akka muuxannootitti wantoota keessaa fudhachuu qabu akka fudhatu akka itti fayyadamu fudhatee akka itti fayyadamu kana keessattuyyuu shoorri uummataa gahee guddaa akka qabu itti fayyadamummaan uummataa gahee guddaa akka qabu as keessatti bara kana karoora xiiqii jennee anneekkaane karoora xiiqii yoo jennu maal jechuu aadaan hojii karaa guuteen jijjiiramee kallattiiwwan raawwii keenya ariitii baay'ina qulqullina jennu kana jiddu galeessa qo'annee karoora xiiqii baafannee karoora xiiqii sana hojiitti galleecha. As keessatti hojiin milkaa'inaan karaa bara 2016 keessatti xumuraa turre fakkeenya yoo fudhanne hojii nageenyaa karaa guutuu ta'een rakkoowwan tokko malee osoo rakkoon tokko uumamin aanota sadeen keessatti kutaa magaalaa Boolee keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessinee rakkoo nageenyaa sodaa tokko malee hawaasni akka jiraatu taasifnee jira. Kan immoo caasaa karaa qindoomina qabuun diriirsinee ramaddii bobbii kenninee hojiiwwan nageenyaa as keessatti halkan guyyaa eegumsa dhaabbii sochii karaa guutuu ta'een olaantummaan hoogganaa kan turre. Kanaan alatti immoo hojii siyaasaa bal'inaan hojii siyaasaa bara 2016 keessatti keessattuyyuu marii uummataa leenjiiwwan adda addaa bal'inaan itti galleannee rakkoowwan as keessatti 2016 kana keessatti rakkoo bal'aan kan nu qunname keessattuyyuu alseerummaa wajjin qabate ijaarsa seenaa alaa daldala seenaa alaa saamicha lafaa kun amma dallaalan kan itti baa'atu ta'uusaa kanaa wajjin wal qabatee amma dallaalan ala qofa osoo hin ta'in keessallee kan jiruu fi alaa fi keessaa walitti ate biyyi kun kan saamamaa turee fi rakkoowwan bulchiisa gaarii rakkoowwan kenna tajaajilaa hamaan kan jiru ta'uusaa asirratti kan nu qunname. Kana hunda immoo karaa guuteen irra dhaabbannee karoora 2016 keessatti akkamitti kana maqsuu dandeenya waan jiru milkaa'inni keenya keessattuyyuu kadassara yoo fudhanne iddoo kamittuyyuu bara kana sisteema keessatti hin galchinaa jennee kutaan magaalillee kan hin amanne karaa guutuu ta'een guyyoota torbee sadi keessatti hunda isaatuyyuu sisteematti galchinaannee amma ijaarsa seenaa alaa saamichi lafaa karaa guuteen sisteema keessa waan galchineef karaa kadassaraatiin kan to'achaa jirrudha. Kun injifannoo tokko jecha. Kana alatti immoo amma waan amma leenjiiwwan adda addaa geggeessaa dhufneef hojiin siyaasaa bal'aan olaantummaan yaadama paartii keenya lafa qabachaa waan dhufeef namni hundumtuyyuu kutaan hawaasaa hundisaa karaa guuteen waan kallattiiwwan kennamu fudhachaa hojiitti hiikaa iddoowwan immoo waliin qabsoon duratti immoo hawaasni akka qabsaa'u hawaasni immoo iddoowwan rakkoo jiru yeroo akka kennu kana hojiin bal'aan karaa leenjiitiin karaa mariitiin sarkaa zoonititti gadi bu'amee haga uummanni bal'aan hubannoo argatutti bal'inaan kennameefii jira jecha. Egaa hooggansi xiiqaayuudhaan egaa hawaasa xiiqaa uumeeti kan karoora kana milkeessine jechuu jedhaa jirtan na fakkaate gabaabumatti. Kanaafi kanarraa kaasee kana keessattuyyuu rakkoowwan hamaan as keessatti waan jiruufi rakkoowwan kana karaa guuteen karoora xiiqii keessatti galfannee kunillee hiikamu rakkoowwan keessattuu bulchiisa gaarii namni deddeebi'uun kenna tajaajilaa keessatti tajaajila maallaqaan bitachuun rakkoo guddaa ture jecha. Kana immoo irra dhaabbannee olaantummaan karaa guutuu ta'een karaa uummanni irraa mirkanaa'uu irraa fayyadamuu danda'uun sirritti irra dhaabbannee deebifnee jirra. Kana keessatti immoo amma hojiin keessattuu hojjenne milkaa'insi hojii keenyaa as keessatti kan sirritti ilaaluun jiru hojiiwwan amma hojimaatan hoogganuun kana qofa osoo hin ta'in keessattuu yommuu amma iddoowwan rakkoo ta'an addaan baafnee tarkaanfii fudhachuun hojii keenya akka milkaa'u iccitiiwwan milkaa'ina keenya hojii keenyaaf karaa guuteen raawwii keessatti nuuf ariifachiisa jira akka milkaa'u taasisee jira jecha. Kana alatti immoo hojiiwwan kana immoo karaa guuteen qindoominni murteessaa qindoominni hooggansa keessaa amma hooggansa jechuun hooggansummaa jechuudha. Hooggansummaa jechuun gara tokkoon itti gaafatamummaa jecha. Aarsaa kaffaluu jecha. Kana keessatti karaa guuteen aarsaa kaffallee hojiiwwan bakka rakkoon jiru walitti dubbachaa. Bakka rakkoon jiru immoo walirratti qabsaa. Iddoowwan saamichi jiru walirratti qabsaa. Tarkaanfi'aan deeggarama. Hojiiwwan kenninu immoo bu'aa amma daala. Rakkoo osoo hin kuusin walitti himaa. Kana keessatti kana waan raawwanneef iccitiin milkaa'ina keenyaa kana of keessaa qabu waan ta'eef adeemsaan hojii keenya kana immoo amma uummanni karaa guuteen irraa fayyadamaa itti quufaa waan hubachaa dhufeef uummanni hundumtuyyuu nu deeggaraa dhufe amma kutaa magaalaa Boolee keessatti rakkoowwan dallaalaa of keessaa baafnee jirra.
Kana qofa osoo hin ta'in iddoowwan rakkoon ijaarseen ala karaa guuteen bara kana amma hektaara 80 ol kan ta'u diignee raannee kaaznaa mootummaatti akka galu taasifnee jirra. Kana alatti immoo kana qofa osoo hin ta'in hojiiwwan keessattuyyuu hojii misoomaa, hojiiwwan siyaasaa, hojii nageenyaa, hojii inisheetivii yoo fudhannu hojii inisheetivii amma kilaastara 5 karaa guuteen bal'ina muuxannoowwan even amma akka magaalatitti iddoowwan muuxannoo itti argamaa ture karaa qindaa'aa ta'een kilaastara lukkuu jenne, kilaastara horii aannan jenne, kilaastara horii furdisuu jenne, kilaastara lukkuu jenne, kilaastara boo'ee jenne bal'inaan akkaataa ittiin uummanni irraa fayyadamuu danda'uun even amma bu'aa inisheetivii asii argannullee giddugala gabaa qopheessinee fi kiilleen asitti yoo buufte gara gabaa giddugalaatti achitti deemee ta'e walitti hidhamiinsa gabaa wajjin qabate sirriitti bal'inaan akka hojjetamu hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kanarraa kaasee amma bara kana iccitiin milkaa'ina keenyaa qindoomina qofa osoo hin ta'in qindoomina cinatti alseeruma irratti araarama tokko malee ejjannoon keenya bakka amma even nu keessa illee rakkoo yoo uumame rakkoo uumame irratti walitti qabsaa karatti wal fida dallaalaa wajjin kokkee wal qaba. Karaa kanaan kan deemaa turre as keessatti immoo amma wanni amma as keessatti iccitii kanaan hojjechaa wanni amma sirriitti ilaalaa turre hojii keenya karaa guuteen guyyaa guyyaan oolmaa hojii ilaalaa deemna. Iddoowwan rakkoo ta'an immoo amma irratti qabsoofnee tarkaaffii araarama hin qabneen fudhachaa deemna. Hojiiwwan kenninu hundaayyuu bu'aa amma daalaa deemaa jira. Kana keessatti inisheetiivii lukkuu fudhatte asii malkaa damarraa kaasee haga as aanaa kutaa magaalaa Boolee keessatti iddoowwan qabatamaan amma laaluu dandeessu isiniin agarsiisa waan ta'eef kanarraa kaasee amma hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kana amma hojjechuu qofa osoo hin ta'in uummanni hagamirraa fayyadamee jira. Kaadastara keenyarraa uummanni akka hammam fayyadamee jira. Hojiiwwan marii uummataa marii leenjiiwwan gaggeeffamaa tureen uummanni hagamirraa fayyadamee jira. Hojii nageenyaa keessatti mariiwwan gaggeeffamaa tureen halkan guyyaa caasan nageenyaa qindaa'ee hojjechaa tureen uummanni hagamirraa fayyadamee jira. Kanaan madaalaa deemaa jira jecha. Kanaaf iccitiin milkaa'ina keenyaa hojiiwwan karoora xiiqii qabanne keessatti yeroo hundumaayyuu bu'aan madaalaa fayyadamummaan uummata keenyaa hagamii waan jiru kana kanaan ibaaluutti gochaa dhufne. Kana keessatti immoo amma Booleen bara darbe amma saamicha lafaatu jira. Tasgabbiin hin jiru. Iddoowwan boba'aan jiruu fi iddoon lafti bal'aan jirutti yeroo kamiyyuu tasgabbiin hin jiru. Kana immoo amma akkasumas immoo amma garanatti yoo dhufnu tasgabbiin hin jiru. Dallaalaan ala jira keessa jira. Hooggansi keenya haga dallaalummaatti makamee haa ta'e kallattii adda addaatiin tasgabbii ooyiruu saamicha lafaa. Kanaaf immoo fayyadamummaa uummataa hafee uummataaf rakkoowwan uummataa hiikuun hafeet namni bu'aa ofii jiddu galeessa qotee deemaa ture. Kana addaan baafnee irratti qabsoofne kan tarkaanfii fudhannee kan hiinee kan ijaarree hojiitti galle. Kana keessatti immoo hojii milkeessinee hojii misoomatiin Boolee karaa guuteen qabatamaan lakkaa'uun danda'ama. Inisheetiivii hojii ol qabatee bal'inaan uummanni irratti hirmaatee qabatamaan irraa fayyadamaa jira. Kana hojii ol qabatee ammas kana bu'uura go'annee kan bara ufuu akkamitti hojjannaa kan isiniif kaasu ta'a. Kana gara booddee irratti itti deebinaa. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service kan isin biraan gahaatii jirru sagantaa addaa ayyaanaa fi misooma jedhudha. Egaa ayyaanaa fi misooma jechuudhaan yaadaan gara kutaa magaalaa Booleetti egaa isin imalchiisuudhaan sochii misooma kutaa magaalatti isin daawwachiisaatii jirra. Achumattis egaa ayyaanicha kabajaatii jirra. Iddoo amma itti argamnu dursarratti akkuma isiniif kaafne iddoo adda jaboo jedhamudha. Egaa kilaastara misooma lukkuu fi egaa killeeti akkasumas gama biraatiin ammoo horsiisa loonis iddoo itti hojjetamudha. Kana ammoo qabatamaan maaltu mul'ata fayyadamtoonni immoo maal jedhu kan jedhus egaa hojii raawwachiisa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqala nu daawwachiisuudhaaf nu faana jiranii. Egaa gara booddee irratti ammoo ayyaana yeroo ijoollummaa isaaniis duubatti deebi'aniitii nu yaadachiisuudhaan akkamitti akka kabajanis irraanuuf kaasu waa hedduudha. Egaa isaan wajjin turtii taasifnu kan isin biraan geennu eessayyuu deemina turtii keessan nu faana taasifadhaa jenna dhaggeeffattoota egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Egaa turtii gaarii obbo Bariisoo egaa iddoolee jiran qabatamaan nu daawwachiiftu. Yaayana ugaando kaserga omi gadisa garbi kungore nyata kungoru gata me gori biradar. Itoophiyaanonni hundi baga bara 2017 isin gahe jenna irra deebuudhaani. Egaa ayyaana bara haaraa 2017 sababeeffachuudhaan qophii addaa qindeeffannee kanaan ayyaanaa fi misooma jechuudhaan egaa isin biraan geenna. Ayyaanaa fi misooma mata duree jedhu jalatti gara kutaa magaalaa Booleetti imaluudhaan
misooma kutaa magaalattii isin daawwachiisaati turtii isin faana kan taasifnu egaa akkuma dursarrattis isiniif ibsee obbo Bariisoo Baqqalaa hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Boolee egaa nu faanatti argaman jechuudha. Hojiilee misoomaa kutaa magaalattii keessatti bara 2016 galmaan irraa nu daawwachiisuudhaaf kan nuti argamnu amma akkuma isiniif ibsaatii turre iddoo adda jaboo jedhamudha. Kilaastarri misooma lukkuutii fi akkasumas ammoo horsiisa loon aannanii iddoo itti argamudha. Iddoon kun keessattuu hiika addaati kan inni qabu. Qonnaan bulaan hojii misoomaa keessatti qabatamaan seenutu sarra jiraata. Egaa kana dura tarsiimoon baheetii hojiirra oolfamaatii ture mootummoota kanneen asiin dura turan keessatti maqaa qonnaan bulaatiin daldaluudhaan hojiilee misoomaa garaagaraa maqaa isaatiin gadi bu'an egaa gara faayidaa biraatiif oolchuudha kan mul'ataati ture. Ammarratti garuu qabatamaan fayyadamaa akka ta'uu fi hojii misoomaa keessa akka galuuf hojii hojjetameen keessaa kun ragaa tokko akka ta'edha kan nuti taajjabaatii jiru. Dabalataan ammoo egaa obbo Bariisoo Baqqalaas dhimmicha irratti wanta nuun jedhantu jiru. Egaa obbo Bariisoo ammarratti kan nuti argamnu iddoo kilaastara misooma lukkuuti. Mee iddoon kun waliigalaan misooma asitti gaggeeffamaatii jiruu fi fayyadamtootas dabalateeti wanta gabaabaa nuuf ibsame. Tole akkuma amma ka'aa jiru ayyaana kanarratti keessattuu misooma fi ayyaana yoo jennu hojiiwwan misoomaa karaa guutta'een geggeessaa. Hojii misooma keessatti gallee hojiiwwan misoomaa hojjechaa waan immoo misooma keessatti argannu san ayyaanaaf gabaaf oolchu. Keessattuyyuu iddoo kanatti amma iddoowwan kilaastarri kun kilaastara horsiisa lukkuu kilaastara adda jabooti. As keessatti hojiiwwan amma ilaalaa jiru kun iddoon saayitiin kun amma kilaastara lukkuuti. Kilaastarri lukkuu kun yoo xiqqaate sheedii asitti amma iddoo tokkotti sheedii 14 kan jiru kan 2,000 galche jiru jira kan lukkuu 2,000 galche kan galche jira lukkuu kan 500 kan galche jira kan ammoo karaa guutuu ta'een sheediiwwan hundumaa ilaaluun ni danda'ama. Haga 22,000 kan ta'u iddoowwan kanatti galanii tajaajila uummataaf oolaa jira jecha. Kanaaf amma ayyaana fi misooma maaliif walitti fidnee maaliif walitti fidan kaayyoon barbaadames hojii ayyaana keenya kabajachaa hojii misoomatarraa akkamitti fayyadamuu dandeenya waan kun hiika guddaa qaba jecha. Kanaaf guyyaa ayyaanatis waan hojjanne irraa dhadhamachaa deemna waan ta'eef waan hojjanne irraa fayyadamaa deemna waan ta'eef iddoon kun amma iddoowwan saayitiin kun bara baraan amma lafti saamama kutaa magaalaa kana keessatti jecha. Garuu amma lafumti amma irratti horsiisa kilaastara horsiisa aannanii kilaastara lukkuu jennee raannee karaa guuteen amma asirratti yaada kana lafa kana kaartaa 35 kan ta'u irraa nama dhuunfatarraa fuunee kallattii adda addaatiin magaalli irratti baasaa waajjirri lafaa kan magaalaa irratti baasaa waajjirri kutaa magaalaa kan lafaa irratti baasaa kan aanaa kan lafaa irratti baasaa karaa adda addaatiin hundumtuyyuu kallattii jiruun hundi isaa irratti baasaa ture jecha. Kanaaf kanarratti dhaabbannee hojii misoomatiif fayyadamummaa uummataatiif ooluu qabaa jennee qabsoofne kaartaawwan asirratti jiran kana boo'ii goonee hojii misoomatiif tajaajila hojii misooma lukkuutiif akka oolu koree kiyyaan murteessine yeroo ammaa kaatitti akkuma beekamu fayyadamtoonni asirratti keessattuu inisheetii irratti ijaaraman baay'inni isaanii dubartii. Kun immoo qonnaan bulaa asiin karaa guuteen naannoo baadiyyaa kanarraa gamanatti finnee jiruuf jireenya amma baadiyyaa fi magaalaa walitti uuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef amma asitti yoo kana oomisha kana immoo amma asitti oomishanii kana osoo hin ta'in gabaa giddu gala killeewwan asii ba'an kana inisheetivii amma gabaa giddu galaatiif suuqiiwwan yookanis immoo shooppii xixiqqoo karaa guuteen achitti deemanii atanii gurguruu danda'an gabaaf oolchuu danda'an hawaasa keenyaaf qaamni fayyadamu qabu hunduu deemee ate achi akka fayyadamu gabaa giddu galaa uumnee karaa guuteen asii kan ba'u achitti gamasitti deema kan barbaadu immoo achii deemee ate bitataa jecha. Wanni amma tumsa gochaa jirru oomishni inisheetiv irraa argannu kun dallaala harka akka seenu karaa guuteen hawaasni bal'aan akka fayyadamu. Kanneen oomishanirraa kallattiidhaan gara fayyadamtootaatti deema jechuudha. Kanaaf amma kun maaliif chaalenjiin guddaan kan harkaa baasuuf dallaala harkaa baasuuf chaalenjii guddaa ture. Kan ammoo amma karaa guuteen waan asitti amma argite kana gara gabaa giddu galeessatti deema achi hawaasni bal'aan kan barbaade 2, 5, 10, 20, 30 achi argataa jecha. Kanaaf karaa kanaan kan deemamaa jiru. Kana keessatti immoo amma fayyadamtoonni karaa itti ofitti gammadeen harka iskooppii isaa even asii amma karoora 2017
eegallee jira. Namoonni amma asitti fayyadaman kun waan bu'aa irraa argataniif initiatiivii waan amma kan asitti kan lukkuu kun kan horii aannanii keessatti illee amma gara biraatti immoo deemanii saayitii biraatti akka affeeraman taasifamee jira. Kun immoo muuxannoo asitti argaman kana hawaasni keenya karaa guuteen akka irraa fayyadamu ijaarsi sheedii kan kilaasteraan kan horii aannanii akka babal'atu kan horii furdisuu akka babal'atu taasisuudhaaf wanni asii ka'e kun kutaa magaalaa hunda keessatti akka babal'atu aanaalee keenya sadeen keessatti akka babal'atu hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kun immoo amma kan itti fufuu ta'a jecha. Yoo barfoona ganii yoo coomaa muranii qeerroon gaddisa durbaa nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaa. Kanaaf immoo amma ayyaanni fi misoomni tokko jecha. Misooma geggeessitu keessatti ayyaana kana keessatti irraa fayyadamaa deemta. Kanaaf immoo amma ayyaanni fi misoomni walirraa fudhatu jecha. Gabaa ayyaanaa keessatti tasgabbii qaala'insa gatii fiduu keessatti egaa hojiin misoomaa keessattuu inisheetiivii raawwatame kun gahee qabaata jechuudha. Kanaaf sirriidha. Keessattuyyuu akkuma amma hojiiwwan amma hojjennu kuni leegaasii kalaqa kabajamoo kantiibaa keenya kan naannoo akkasumas immoo kan federaalaa karaa guuteen kun amma walitti kalaqamee walitti finnaanneet hojii kana karaa guuteen qabatamaan hojiitti hiikaa jirra. Bara yeroo waan kana osoo hin calqabin dura gatiin lukkuu kiillee takka haga 28 haga birrii 16 haga 28 akkasitti kan ture. Amma garuu qabatamaan malkaa daamatti irratti karaa guutuu ta'een achi keessattis gahee qabna. Deebisee immoo achitti qofamaa hojjennaa inni kilaastara addaa asitti uumnee anneetti asitti hojjechaa jirra jecha. Kan tanaan dura amma birrii qarshiin isaa amma haga qarshii 16 17 18 kan ture sun amma yeroo ammaa kanatti qarshii 8 qarshii 9 kana gabaa keessattuyyuu qaala'insa gabaa keessatti gabaa amma gatii gadi buusuu keessatti uummanni karaa guuteen karaa baalaansi ta'een akka fayyadamu taasisuu keessatti aannanis haa ta'u kiilleen asirraa bahu yoo xiqqaate guyyaa tokkotti amma haga 15,000 asirraa hin ba'a jecha. Kanaaf kiilleen 15,000 sun asii deemamee ateet gabaa giddugala sheediin tolfamee jira waan ta'eef achitti galfamee ateetti uummataaf kan raabsamu as keessatti gaheen inni qabu kan qaala'insa gabaa qofa osoo hin ta'in diinagdee ariifachiisuu keessatti guddina diinagdee ariifachiisuu sosochiisuu keessatti badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti hojii dhabdummaa mirkaneessuu keessatti kana qofa osoo hin ta'in immoo ammas diinagdee Oromootaa karaa guuteen ariifachiisuu keessatti gahee olaanaa kan qabuu fi kan irraa akka muuxannootti fudhannee kan ammoo amma caalma'aan immoo amma karoora 2017 sirriitti babal'ifnee kan itti gallee hojjechaa jirru waan ta'eef ayyaanni fi immoo amma misoomni boolee keessatti hojjetamaa jiru fayyadamummaa uummataa qofa osoo hin ta'in uummanni hubatee karaa guuteen hojii misoomaa keessa galee abbaan qabeenyattis dargaggeessi karaa guuteen ijaaramee hojiitti galee jira. Jijjiiramni jiru kan bareen gaddaa haa taa'uti bara kana sirriitti bal'inaan waan hubatee hagam amma miidhamaa ture hubatee karaa guuteen ijaaramee nu wajjin waliin hojjechaa jirra. Har'as kanuma irratti mari'achaa turre guyyoota immoo ayyaanaa kana hojiin keenya karaa guuteen akkamitti immoo kan fuulduraa milkeessina kan darbe irraa maal baranna kanaaf immoo amma misoomni fi ayyaana kanaa walitti finnaannee bara kana kabajna waan ta'eef kana fakkaata. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service sababa ayyaana bara haaraa 2017 taasifachuudhaan sagantaan addaa misoomaa fi ayyaana jedhu simbiraan gahaatti jirru akkuma itti fufetti jira. Egaa akkuma dursarratti isiniif kaafnee ayyaanaa fi misooma mata duree jedhu jalatti sagantaa isiniif dhiyeessaatti jirruun kan irratti xiyyeeffanne kutaa magaalaa Boolee irratti egaa kutaa magaalaa Boolee irratti misoomni waliigalaa raawwatame maal fakkaata kan jedhuu fi egaa ayyaanaaf misoomni akkamitti wal qabata kan jedhu irratti xiyyeeffanneeti. Egaa hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa wajjin turtii taasisaatti turreerraa egaa inisheetiiviiwwan garaagaraa kan horsiisa lukkuu akkasumas ammoo iddoo kilaastara horsiisa loonii fi misooma aannanii fi lukkuu irratti killee irrattis xiyyeeffachuudhaan nu daawwachiisaniitis jiru. Amma immoo egaa Boolee gara galgalaa jenna. Boolee gara galgalaa
akkas fakkaatti egaa akkuma daawwataatii jirtan kana jechuudha. Dhimma misooma koriidariitiin hojii gurguddaan hojjetamaatii akka jiran qabatamaan nutti mul'ata. Egaa dhimma kanarrattis wanta tokko nuun jedhuudhaaf hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa nu faanatti argamu. Egaa obbo Bariisoo irra deebi'uudhaan baga ayyaana bara haaraa 2017 geessanii mee egaa hojii misooma koriidariitiinis bifa addaatiin kan deemaatii jirtan fakkaata. Kanarratti mee waan tokko nuun jedha. Tole. Nu hundaayyuu baga ayyaana waggaatiin bara keessattuyyuu bara haaraatiin nu ga'ee uummata keenya maraanuyyuu baga nu hundaanuu baga isin hundaanuu isiniin ga'een jedha. Kanarraa kaasee akkuma amma beekamu yaa'u ayyaana fi keessattuyyuu hojiiwwan misoomaa keessatti hojii misoomaa keessaa tokko durattis ilaalaa turre waan ta'eef keessattuyyuu hojiiwwan misoomaa qabnu keessatti hojiin isheetii bal'inaan akka kutaa magaalaatti hojjechaa turre. Kanarraa immoo amma hojjechuu qofa osoo hin ta'in uummanni irraa fayyadamee jira jecha. Qaala'insi jireenya keessatti jiruuf jireenya hawaasni karaa guutaa irratti hirmaate jiruuf jireenya isaa jijjiirraa akka jiru wanni qabatamaan laalle jira waan ta'eef kana keessatti qaamni kamiyyuu kan dhufe Boolee keessatti ragaa ba'uu danda'a jecha. Kana alatti immoo qaamuma ammas ayyaana fi misooma walitti finneeraanne hojiiwwan koriidaraa keenya karaa guutaan hojiiwwan hojjenne kana ittiin bashannannuuf. Gara biraatiin immoo pilaanii magaalichaa kabachiisuudhaan yeroo waan akkuma amma ilaaltan kana keessattuu yoo amma daandiiwwan sarara guddaa kanarra karaa guutaan bafarzoonii irratti marga dhaabuun achirraan immoo amma weekooyin bal'inaan deemsa miilaa asirratti teeraazoonii asii kaasee haga waan gaarii ga'utti hojiiwwan bal'aan hojjetamee jira jecha. Akka kutaa magaalaa keenyatti kana qofa osoo hin ta'in asiin Sillaas irraa haga Adaamaa Yuunivarsiitii asiin immoo amma Diiporraa haga Waaqoo guutuu karaa guutaan achiin immoo achirraan duuban immoo amma haga Alii Birraa ga'utti hojiiwwan kana fakkaatan babal'aan hojjetamee jira jecha. Kanaaf amma kuni maal agarsiisa amma keessattuyyuu ayyaana fi misooma walitti yoo finnu misooma ariifataa uummanni irraa fayyadamuu danda'u. Pilaanii magaalichaa kabachiisuu danda'u. Iddoowwan amma aara galfannaa qofa osoo hin ta'in iddoowwan daandii gubbaratti iddoowwan amma hojii dhabaan itti hojjetee hatee of jiraachisuu danda'u. Kallattiin akka magaalaatti hojiiwwan babal'aa uumni jira waan ta'eef kun immoo amma fakkeenyummaa asitti amma hojii halaalaa jira malee Boolee keessatti iddoowwan kana fakkaatan bal'aa qabna waan ta'eef waliin ga'uuf illee iddoowwan muraasaatu nuuf waan ta'eef kana keessatti karaa guutaan hojiin amma bara itti aanu keessatti hojjennu ayyaana keenya karaa guutaan kabajaa misooma keenya immoo amma misooma koriidaraa biqiltuu dhaabuun marga dhaabuun qalama dibuun diimlaayitii akkasitti karaa guutaan akka gadi ba'u taasisuun hojii bal'aa waan ta'eef kan ammoo milkaa'ina gaariidhaan hojii hojjechaa jirra. Hojiin kun immoo amma kan hojjetamaa jiru hirmaannaa uummataatiin. Uummanni karaa guutaan irra dhaabbannee uummataa wajjin yoo dubbanne uummanni yoo mariisifte itti amanee fudhannaan hojjechuu akka danda'u kanaa miti kan kanaa olitti hojjechuu akka danda'amu agarree jirra waan ta'eef kanaaf ayyaana keenya immoo amma sirriitti karaa guutaan karaa ifaa ta'een iddoowwan amma tanaan dura Boolee keessatti alseerummaan hanni iddoowwan immoo amma saamichi boorsaa dubartiirraa xalafuun maal kun iddoo hundattuyyuu karaa kanaan giriin ta'aate mul'ataa jira waan ta'eef kun immoo galata guddaa qaba uummanni keenya illee galata guddaa qaba. Kanaaf ergaawwan karaa guutuu. Egaa haala qabatama amma argaatii jirruun hojiin kun bu'aa fidaatii jiraachuu kan itti ragaa ba'u keessaa tokko egaa hawaasni yeroo ammaa kana daandii lafoo deemtotaati irratti imalaatii jira. Akkasumas yeroo deemu kana qilleensa fudhachaa bashannanaati kan inni socho'aatii jiru miira addaatti kan irraa mul'atu jechuudha. Kuni bu'aa inni fide keessaa tokko gara biraatiin egaa warri lafoo deemtotaa fi konkolaataa wal keessa deemuudhaan egaa akka keessattuu rakkoon nageenya tiraafikaatiin wal qabateeti miidhaan namarra hin geenye qabeenya irra hin geenye salphisuu keessatti gahee baateeti jira. Mee kanarratti haala duraan turee fi amma jiru qabatamaan dhimma tokko nuuf kaasameerra. Tole akkuma amma beekamu uummanni amma karaa guutaan wanni guddaan iyyuu hojiin koriidaraa kun sarara guddicha konkolaataaf dhiifne sarara immoo amma kan deemsa lukaa karaa guutaan uummanni gamanatti fe'ate sarara kanarratti akka deemu bu'aan inni qabu keessaa pilaanii kabachiisuu qofa osoo hin ta'in rakkoowwan nama tanaan dura ilma namaa irratti konkolaataa hojii walitti bu'uun lubbuu namaa balleessuun uumamaa ufisan yeroo amma kaatitti gara duwwaatitti gara zeerootti deebinee jirra jecha. Namni sun daandii isaa kan konkolaataati asiin immoo daandiin kan miilati as keessatti akkana cinaattuyyuu bafarzooniin jira as keessatti amma kan fayyadamaa jiru hawaasa keenya. Kanaaf rakkoowwan miidhaan amma tanaan dura qabaa ture sun hawaasa keenyarraa bilisa ta'ee
ummanni immoo nagaan karaa nagaa deemee bashannanaa kan akkuma agartan kana wal arganii karaa guuteen ifa keessa asii haga waaqa guututti akkaatum kanaan asii haga waan gaariitti akkaatum kanaan namni wal argaatee waliin bashannanaa karaa guuteen dubartiin qophaa isii tanaan dura kan deemaan turre amma nagaan qophaa isii deemtee attee waan barbaadde gabaa barbaadde godhattee attee gara mana isiitti kan galtu waan ta'eef kun immoo amma hirmaannaan kun hirmaannaa hunda galees kan hundurraa fayyadamaa jiru waan ta'eef kutaan magaalaa Boolee karaa kanaan kana hubannee uummanni hundumtuyyuu ayyaaneffachaa hojii misoomaa hojii koriidaraa karaa guuteen karaa qabsiisaa iddoowwan immoo amma hojiin kun itti hafetti xumursiifnee hawaasni karaa guutee akka irraa fayyadamu haa ta'uun jaa. Egaa keessattuu ayyaana bara haaraa kabajaati jirra. Ayyaana bara haaraa ammoo wantoota hedduudhaan kan inni beekamu. Isinis egaa yeroo ijoollummaa keessan haala itti ayyaana kabajanii dabarsitantu jiraata. Egaa aadaa Oromoo keessatti shinooyyee fi goobeen beekamaadha. Mee egaa isin dhuunfaa keessanitti haala ayyaana yeroo bara haaraa haala itti kabajaatii turtan duubatti deebitee wanta tokko mee irraa nuuf jedha. Tole galatooma. Amma kan darbeef yoo sirriitti yaadanne xinnoo ayyaanni amma bara baraan waggaan dhufu kun waan baay'ee nama yaadachiisa. Yeroo ijoollummaa keenyatti ayyaanni gizee akkanaa kana yoo dhufu karaa guutuu ta'een shinooyyeen kun nu biratti amma qixaaxishiin dubartoonni walitti yaa'anii bakka tokkotti waliin kabaju. Nullee immoo dargaggeessi immoo walitti yaa'anii dubartoota san karaa guutuu ta'een isaan san duukaa bu'aatti isaan san hin dhungannaa jecha. Ariinee yoo isin qeexamaa cirattu buqifattu nu immoo duuba deemnee isaan san karaa guuteen karaa jaalalli jiruun karaa ittiin namni ittiin wal yaadachuu danda'u karaa gaban jiruun wal ariineet aadaa keenya bareedaa saniin kallattii adda addaatiin dabarsaa turre. Amma immoo erga amma gamanatti dhufnee ayyaana fi misooma walitti fiduudhaan yeroo keenya umurii keenya osoo hin balleessin hojii uummataaf hojjechaa jirra. Kun immoo amma kan itti sirriitti ittiin beekamnu ayyaana amma hojii amma hojjennu kana keessatti nu amma uummata geggeessina. Geggeessummaa jechuun gara tokkoon itti gaafatamummaa. Itti gaafatamummaa fudhachaa uummanni nagaan ayyaana isaa akka ayyaaneffatu hojii misoomaa akka hojjetu kun gahee keenya ta'a jecha. Kana alatti immoo amma geggeessummaan itti gaafatamummaa qofa osoo hin ta'in aarsaa kaffalu. Rakkoon illee yoo dhufe aarsaa kaffallee uummanni kun nagaan akka ayyaana isaa kabajatu hojii misoomaa nagaan akka hojjetatu taasisuu keessatti hooggansi keenya gahee olaanaa qaba jecha. Akka paartiis akka mootummaatti gahee olaanaa qaba. Kanarraa kaasnee yeroo ijoollummaa keenya taphaan dabarsine yeroo umurii immoo geggeessummaa keessatti uummata tajaajilutti immoo amma karaa qixa barbaadamuun karaa wabii uummataa mirkaneessuu danda'uun hojjechaa jirra waan ta'eef kanumaan jechuu barbaada. Tole egaa hojii keessatti mudannoowwan ni jiraatu bu'aa bahiiwwan garaagaraa keessa darbitaniiti hojii raawwattanii milkaa'inni immoo kan dhufu akkasumatti caluma jedhamee osoo hin ta'in hojii hedduu raawwachuu fi bu'aa bahii hedduu keessa darbuu gaafata. Kana keessatti immoo mudannoon isin yaadattan immoo yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf mee hordoftoota keenyaaf qoodachumaan. Tole hojiiwwan mudannoo wajjin qabatee kan dhuunfaa kiyyaa baay'eetu jira. Garuu haa ta'uti waan erga amma gamanatti dhufne asitti alseerummaa dhabamsiisuu keessatti wanni akka mudannootitti yaadannu keessaa amma Boolee keessatti hojiiwwan hojjetaman keessaa hojiin nageenyaa, hojiin misoomaa, hojiin siyaasaa akkuma duratti isin kaafne hojii iddoo guddaa qabu. Haa ta'uti garuu hojiiwwan amma alseerummaa dhabamsiisuu keessatti hojii kadaastaraa hojjechaa turre. Hojii kadaastaraa gara teekinooloojiitti gara onlaayiniitti gara sisteematti yoo galchinu hojii aarsaa guddaa nu kaffalchiisa. Halkan guyyaa halkan haga sa'aa 5 yeroo itti teenyu haga sa'aatii 6 yeroo itti teenyu waan aadaa hojii san kan karaa ittiin jijjiirree even hojjetaa achi keessa jirullee amala hojii yeroo itti barsiifne jecha. Wanni amma sirriitti ilaaluun irra jiru hojjetaan yoo qabde hojjechuu akka danda'u. Yoo gallakkiftes immoo amma waan baay'ee balleessuu akka danda'u hojjetaa keenyarraa waan baay'ee barree jirra. Yeroo kadaastara lafaa geggeessinu keessatti hojjetaan naannoo san jiru waan akkasii kana akkasitti turanii wal qoratanii kallattii walitti agarsiisanii tarkaanfii irratti qo'achuu kana baay'ee wanni baay'een isaan hafaa jecha. Tajaajila ogummaa kennu malee geggeessummaa keessatti aarsaa akkamii akka kaffalu hin beekan hojjetaan naannoo waajjira lafaa jiru jecha. Waan muda keessaa guyyaa tokko kabajamoo kaantibaanis gara waajjira keenyatti yoo dhufu
nuti immoo amma hojiiwwan kadastara galchuu sisteema kana karaa guuteen xumuruu keessatti illiki xiiqii keessa galleanneet kutaa magaalaa wajjiniin wal dorgomaa turre kutaa magaalaa biraa wajjiniin jecha hojjetaan immoo amma yoo hojii kana laallu waan hin agarre waan takka argeen beekne waan argee jiruuf halkan guutuu haga sa'aatii jaatitti hojii ilaalaa turre. Bakka karaa kanaan sa'aatiin amma halkan keessa sa'aatii jaa borummoo hojiiwwan borummoo amma kallattii kanaan deemuu qabnaa jennee anneetti kallattii koofne yoo addaan deemu taanu kabajamoon bobariisoo nu waan akkana kana agarreen beeknu amma kinoo asuttuu yoo lafti bariitee jirte waan ta'eef maaliif galuun maaliif barbaachisee waan jiru kana ogeessi illee karaa guuteen waan xiiqii keessa galee yeroo sanitti amala akkasii kana calaqqisiise waan ta'eef kun amma argannoo guddaa waan immoo amma gaxamanii keessattuu waan tanaan dura taatee tanaan dura hin beekamne as keessatti hojii amma hojjettu keessatti akkaatuma atitti qabdetti hojjettee yoo hojjechiifte even amma san keessatti aadaa hojii san keessatti jijjiiramuu keessatti yoo laaltu amma maaltu dhaga'ama nu amma hojii kana amma hojjechuun haga sa'aatii jaatitti qoratamuu miti asittuu yoo lafti nu bariitee jirte waan ta'eef maaliif gallaa waan jiru kun waan ajaa'iba namatti ta'u jecha kanaaf garuu immoo turaniisis immoo amma bu'aa yoo argatan baay'ee nama gammachiisa. Kutaan magaalaa Boolee hojii lafaatiinis tokkoffaarra jira. Hojii kadastaraatiin karaa guuteen sisteema keessa galchee hanna naannoo sanitti geggeeffamaa ture. Guutummaan guututti dhabamsiisuu keessatti gahee guddaa ba'ee akka kutaa magaalaatti miti akka magaalaatti sadarkaa tokkoffaatiin kutaa magaalaa xumureera. Kanaaf wanni amma achi keessatti amma nu qunnamaa ture kanneeni kan dhuunfaa kiyyaa immoo yeroo itti aanu keessatti walitti dachaana waan ta'eef. Tole galatooma Obbo Bariisoo egaa dhimmoota fakkeenyummaa gaarii qaban hedduudha kan nuuf kaasaatii jirtanii egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaana bara haaraa 2017 sababeeffachuudhaan mata duree misoomaa fi ayyaana jedhu jalatti gara kutaa magaalaa Booleetti imalleeti hojii misoomaa isin daawwachiisuu irratti kan argamnu egaa sagantaa keenya gara xumuraatti oofachaatii jirra egaa dhimmoota xumuraa lama irratti yaada akkanaaf kennitan barbaada dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaaf Obbo Bariisoo egaa Booleerraa yeroo itti aanutti maal eeynu bara 2017 keessattu maal haa eeynu kan jedhuu fi xumura irratti ammoo ergaa baga geessaniis akkasuma waliigalaas achumaan dhaggeeffattootaaf hordoftootaaf akkasumas ammoo egaa hawaasa biyyattii waliigalaatii fi kutaa magaalaa keessanii fi ergaa ni qaba yoo jettan kaasuu dandeessu. Tole galatoomaan jaa wanni amma sirriitti karaa guutuu ta'een ilaallu jiru. Ergaawwan gara ergaatti osoo hin darbin dura bara 2016 keessatti hojiiwwan hojjenne hojii bal'aa hojjennee jirra. Hojiiwwan bal'aa hojjenne kana bara 2017 keessatti maaltu nurraa eegamaa waan jiru assaayimentii guddaa 2016 keessatti assaayimentii guddaa nu ofii kiyyaaf qofa osoo hin ta'in kutaa magaalattiif iyyuu waan lafa goone'a. Bara kana darbe keessatti hojii nageenyaa olaantummaan hojii misoomaa olaantummaan hojii siyaasaa immoo amma karaa guuteen olaantummaa yaadama paartii keenya lafa qabsiisuu manaa manatti akka ga'u nama hunda bira akka ga'u taasisuu keessatti hojiin bal'aan hojjetamee jira. Hojiin inisheetiivii immoo kooriidara kana dabalatee amma wanni amma hojjechaa jirru kun hojiin inisheetiivii hojjechuu qofa osoo hin ta'in fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu gabaa wajjiniin qaala'insa gabaa wajjin keessatti gahee guddaa taphachaa akka ture kana sirriitti ilaallee jira jecha. Amma kan nurraa eegamu sadarkaa tokkoffaa bara kana baane kana bara ufummoo amma uummanni hoggansi karaa guuteen dargaggeessi jaarsi haati siiqqee abbootiin gadaa karaa guuteen kanarraa kan barannu bara 2017 karoora xiiqii kallattiiwwan nuuf kenname maal hoggannaa maal jijjiirraa jennee raannee qabxiiwwan 12 teessifannee jira waan ta'eef kanarratti dhaabbannee annee hojiiwwan hojjennu keessatti hojii kooriidara amma ilaalaa jirruun hojii misoomaa keessatti hojii inisheetiivii hojiiwwan immoo amma nageenyaa olaantummaan hoogganuun hojiiwwan immoo siyaasaa karaa guuteen manaa manatti karaa guuteen badhaadhinni maatii kun akka ga'u taasisuu keessatti bal'inaan hooggansi halkan guyyaa of kennee antee hojjechuudhaan sadarkaa tokkoffaa irraa kan itti aanu immoo sadarkaa tokkoffaa ba'aa kanas uummataaf lafa goone kanaa olitti immoo amma manaa manatti badhaadhina maatii manaa manatti karaa guuteen uummata bira fayyadamummaa uummataa manaa manatti akka ga'u taasisuu waan ta'eef karoora xiiqe qabannee uummata keenya qabannee hoggansa keenya qabannee qorachaa hojii bu'aa lakkaa'aa ijjannoowwan karaa guuteen tanaan dura ittiin deemaa turre qindoomina karaan dura ittiin deemaa turre san caalaa iskooppii keenya bal'ifannee hojiiwwan kan bara ufuu kanaa olitti milkeessuudhaaf
karaa guuteen itti gallee hojii hojjechaa jirra. Kana alatti immoo amma uummanni kutaa magaalaa Booleettis kan magaalaa Adaamaattis akkasumas immoo amma kan naannoo Oromiyaa keessa jirus sabaa sallammiin Oromoon kan biyya keessa jiru akka Itoophiyaatti kan addunyaa keessa jiru kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru ayyaanni kun ayyaana gaarii ayyaana milkii kan misoomatti argattan kan nageenyi itti mirkanaa'u nu hundaafuyyuu karaa guuteen kan wal dhabellee akka kan afaan tokko gara tokkotti akka tokkummaa keenya akka mirkaneessinuu fi Itoophiyaa badhaate as keessatti immoo amma ilmi namaa birmadummaan bilisummaan karaa guuteen misoomni amma calqabni kun hunda biraayyuu akka ga'u uummanni karaa guuteen wal cinaa akka dhaabbannuun ja'a. Kanaaf ayyaana gaarii uummata hundaafuyyuu kutaa magaalaa Booleettiifis uummata akka ayyaana gaariin ja'a. Kanaaf isinis warri amma miidiyaa uftanii hattanii kana balballoomsuudhaaf hojiiwwan hojjetaman kana karaa guuteen ija uummataa dura ayyaana fi misooma wanni ajandaa qabatanii hattanii nutti dhufu keessaniif galata guddaa qabdu ulfaadhaa uummata Itoophiyaatii fi Oromoo maraaf baga isiniin ga'een isin jaa galatooma. Tole galatooma egaa irra deebi'uudhaan baga waliin nuun ga'e jenna obbo Bariisoo Baqqalaa. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service sagantaa ayyaana bara haaraa 2017 sababeeffachuudhaan egaa mata duree misoomaa fi ayyaana jedhu jalatti kutaa magaalaa Booleetti egaa sochii misooma waliigalaa irratti sagantaan isin biraan gahaatii turre kanumaan goolabameetii jira. Egaa saganticha sochii misooma kutaa magaalattii nu daawwachiisuudhaan turtii nu faana taasisaniif hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa irra deebi'uudhaan maqaa keessaniin ni galateeffanna. Egaa hordoftoonni keenyas irra deebi'uudhaan ayyaanni bara haaraa 2017 kan nagaa kan badhaadhinaa kan misoomaa isiniif akka ta'u ni hawwina. Saganticha isin biraan ga'uudhaan isin faana kan ture Jamaal Kadiri akkasuma immoo daayirektarri sagantichaa Alamuu Hirphaati Daawud Gammadaa immoo geessaa kaameraati. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii turtiin keessan ammas sagantaalee Adaamaa Broadcasting Service wajjin haa ta'u turtii gaarii.